Seni. Sena share. Nama mereka dulu. Sen. Nama free dulu. Share kodi. Lain. Kita nama mangkas gitu. Ofri gambarati Ana muftiyata fil laytaysi. Share badi. Sena. Musali. Welcome. Menam saja kun share kodi amma satis. Masih di darke share kodi. Namnu kun nama sena kana share kodi isab je chana fi miti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wani dia salam tadi bisa nama. Ana share. Jawab aja. Atilen jawab dijin. Jabai same kurban kun Artifis tere seni jin kau. ya ka. Isam male malin kapan? Wallahi sama dengan Kabe nyuma nang kamu Oromo dai. share kora. Arra wallo raso ya da. Eddo ambana dubba do. Atigilisti no nijra. Gati fageesine lalla mas waye wallo kana ugajan waye wallo gati fageesine lalla. Wanni kana kabanyo. Jinnara kenya no gobana jinnar no gobana. Isa kana kabanyo. Ulfada segala tu. Nulen si jalan no wallahi. Zaidi lo bi arsi. Warna mata referensa pacaran ini nabira jera gaiti lain nanti. Share mau kau dah Mal jesa? Rabbi sudah ini. Nama sudah jadi. Komen dille barresa. Jajjabe jamar ka. Sah. Zubairi. Welcome. Ahmad Abdullah. Welcome. Sagal rasa tidak gandutan. Sah. Wal mamaja senin tilen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zubairi.
Galato. Hedduu si jaalanne illee. Nama saddeeggee afurii gaddee beemaa. Nama shanan keessa jirtan share godhaa. Xiqqoo namni nu waa baay'atu sheer nu godha namni nu waa baay'atu. Muasab tukarin welcome. Deebuu bilisummaa welcome. Baga nagaan dhuftan. Mee Share godhaa. shariyaa teenyas dhaggeeffadha. Shariyaa teenya illee roorroo tola hin jettu. Shariyaa musliimaati. Akka keetii loluu shari'aan teenya. Ta'e gootee warra duute shahide. Maal jisa? Yani gaa gurbaan sheekaa si ana faana gumaan bira dhufe namatti ilaalina. Share godhaaf. Imaama nuu ta'i saffaa lolaa irratti. Sheeka baana bara. Shamarran waan agarre mas jalatti. Abad. Salolo. Baga nagaan dhufte. Share godhaa ka guddate qofa guddisuu jala jaayina yani xiqqaa kanaas guddisaa. Ana xiqqaadha. Jechuun nama lafa ol keessi isaan akka rakkoon Oromoo ta'e nyaatan isa beektaa. Kanuma guddatee jiru feesiin isaanii samma jala deemanii dhaggeeffatan. Xiqqaa kanaas yoo guddiftan maal qaba isin malee nama kamuu qabu markun. Anuma arrabsu jira kaa xiqqaa kana naan jaan xiqqaa miti ara. Anuma bira taa'ee suutu mana arrabsu jira. Oromoo tun afaan hedduu qabdi. Zayti. Waaw. Ulfaadha galatooma. Sheer godhe. Amma nama saddeet. Like it drops onni illee kanneef. Mee nama diidama nu haa ga'u sheer godhe. Nama diidama haa ga'u. Gadi deebinaa waamaa taate jira. Hayyee ulfaadha galatooma ammaan tana hordoftoota Oromoodha. Ulfaadha baga nu dhuftanii sheer godhaa bakka jirtan mara waa'ee walloo irraa dubbanna. Waa'ee walloo kana gadi fageenya ilaalla. Waa'ee walloo kun bara dabre gidee kanaatti. Amma deebitee rendiif. Dhiifama. Namnummaan seenaa keessaa yaa'e. Nama Oromiyaa biyyoo. Oromiyaa welcome baga nagaan dhufte baga nagaan dhufte. Waa'ee walloo kana yoo irraa dubbannaa waa'ee walloo irraa jechuudha amma ajandaan ammaan tana jiru waa'ee walloo irraa dhiyeenya kana akkuma beekamu mootummaan biltiginnaadhaa kun Oromiyaa keessatti sakattaa shaneedhaa jee baay'ee sosso'ee ture akka jirutti qaanfatee gale jechuudha. As deebi'ee immoo ajandaa tokko nu bananii jiran. Ajandaan kun ganaallee nu banama Oromoonni sun hubatuu qabdan ganaallee. Ajandaa tokko marrootu qabsoo gane jaalmarroo qabsoo gane kaju. Kun dubbii sobaa ta'uu isaati. Osoo jaalmarroon qabsoo gane mee maal irraa gammade mee maal isaan fayyada? Qabsoon tun qabsoo isaanii qabsoo teenya qabsoo Oromooti. Marroo Oromootti kaayyate bara. Oromoo tajaajilatu jira. Oromootu bakka sanitti gartee isa tajaajilataa jira. Qabsoon Oromooti wayita marrooti. Marroon aangoo gadhiise marroon abboo marroon aangoo gadhiisee sin jiru. Adawwiin isaa aangoo gataa dhiiftu malee. Adawwiin isaa aangoo gataa dhiiftu malee inni hooggantummaa gadi hin dhiisu. Osoo hooggantummaa jaalmarroon gadhiiselleedha. Akka jaalmarroodhaa kan Oromoon qabdanii. Ka jaalmarroo caaluun qabdanii. Ka jaalmarrooti gadi ni jira. Ka jaalmarroo qabnee mee harka baasamee meeqa qabdan mee ka jaalmarroo caalu. Hedduu qabna jaame hedduu qabdan ka jaalmarroo caalu. Ka gammachuu abbooyya caaloo hedduu qabna jaa. Akkanaa kana Oromiyaan hortee hedduu lafaa qabdi. Hedduu hortee lafaa qabdi Oromiyaan. Kanaaf qalbii ta'e nu cabdi abad nu cabdu. Amma gaa erga ajandaa kana nu uume booda dhaqeeti uummata walloo kaa yeroo ammaa kana muslima soomanaadhaa jiru dhaqee soomana kana balaa irratti uumee jira. Balaa kana rabbiin isaan haa gargaaru jechaadha. Akka Oromootti maal godhuu qabnaadha. Akka Oromootitti maali wanni nuti godhuu qabna. Kana jedhanii haloo jechuun ta'a. Waa'ee walloo yeroo kaafnu Oromiyaan tana keessatti lafee calanqootii fi harmamura aanolee yeroo yaadannu jalqabni dura dubbii amma walloo irraan dhufte kanaatiitu lafeelee calanqoo nu yaadachiisa. Dubbii amma walloo irraan dhufte kanaatu harmamura aanolee nu yaadachiisa. Sirri qalbadha Oromoo. Erga walloo cabxee walloo nyaatee walloo mudhiisii cabseeti dhufee shawaa qabate.
erga shawaa qabate booda shawaa lammii oromoodhaa ta bakka sana jirtu qeessan irraa buqqaasee teessoo shawaa godhate erga teessoo shawaa godhate arsii dhagga bobba'e harargee dhagga bobba'e seenaa arraan tana harargeedhaa fi arsii keessatti arraan tana dubbataa jirru kun dubbii harka irraa kanatti walloo keessaan dhufteetu lafee calanqootiif harma muraa nurratti uumee godaannisa seenaadhaan nu taasisee jechuudha. Waan kana nu yaadachiisaa jechuudha. Arrallee immoo yeroo Oromoon akkana jabaattee yeroo Oromoon irra jabaattee sadarkaa kana geesse kanatti dhuguma dubbatuudhaaf adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kana dura lolaanii bakka kana geenya lolaan. Garuu siyaasaadhaan bakka kana caalta jirti siyaasaadhaan. Siyaasaan isin lafatti dalagaa turte lafarratti isin ilmaan isin lafatti horaa turte guddatee arra sadarkaa lolaati irratti guddina yoon ta'an gabbina kana fidee jira jechuudha. Adda bilisummaa uummata Oromoo lolaanii miti kan dura ka turte. Lola akkanaa kana lolteeti mika turte. Maal godhaa turte? Ilmaan isii kana lafarra barsiifataa turte. Oromiyaa kana lafarra ijaaraadhaa dhufte. Arra immoo guddattee sadarkaa anis atis eenyummaa nu keessatti filaallu kana dhufnee jirra jechuudha. Amma dhiifama na okkolcha bilbilaan keessana darbanii dhiifama. Bilbilaan keessana darbanii dhaggeeffattoota keenya dhiifama na godhaadha. Kanaan dhiifama na godhaa. Waanuma walloo irratti ammallee yoo deebine arra walloo haa jabeessinu yeroo jennu walloo haa jabeessinu yeroo jennu yoo walloo bakka sanirraa hamudhii isaan kutanii walloo nyaatanii fixanii karaa Oromiyaatti kaseentu taate jarattiin ammaan tololaadhaa jirtu tun jarattiin amma gara wallootti deemaa jirtu tun walloo qofaaf miti masaraa mootummaa seenuudhaa deemti yoo dandeesse masaraa seenuu deemti gaafa masaraa seente immoo silaanuu dhumatti gaafa isin masaraa seente maaliifin kana jabeeytanii arra bakka sanitti walloo gargaaruun keenya walloo dhayni arra bakka sanii yoo cinaa dhaabbannu taate yoo qabeenya qabnuun beekumsa qabnuun walloo dhayni achi ka utubnu taate uummata kana kaachi baraarru taate walloo qofaa miti Oromiyaa baraarre jechuudha. Akka Oromiyaatitti ni baraarraa jechuudha yoo walloo dhayni bakka sanii cinaa dhaabbannu taate waanuma qabnuun beekumsa qabnu yoo cinaa dhaabbannu taate akka kutaa 11 Oromiyaatitti mas akka kutaa 11 Oromiyaatitti yoo gabrummaa tana ifin dheessinu taate ka ifin dinnu taate dhayni walloo cinaa dhaabbannaa jechuudha bakka sanitti saantima qabnurraa osoo hin qusatin addaan qoonnee fi yoo darbinuuf taate walloo bakka sana ni jabaatanii hidhata rasaasa bitata nyaata qopheeffata galaa isaa qabateeti humna diinaa san dura dhaabbata gaafa sana immoo harargeetu seera rafuu danda'a harargeetu abdii walloo rafuu danda'a wallagga walloo arsii kanaafi deemaa jechuudha amma waan kana nyaatee hoggaa fixa amma fakkeenya wallagga nyaadhamee dhumee jira wallagga nyaadhamee jira wallagga yeroo malee dhagaalii fi seennetti dhiifama gaa wallagga hoggaa afuran kanaaf jara keenya qotataan jiru akka isaan irra jiran rabbumaatu beeka arra wallagga qofa ni gargaara uummanni Oromoodhaa jennu mee isa gargaaree isa dhiifname mee bakka tam qabannee bakka tam dhiifname mee walluma gargaaraa jennu mee gujii gargaaraa jennu mee gujii irraa bakka tam qabannee bakka tam dhiifna mee boorana gargaaraa jennu mee eessa qabannee eessa dhiifname bishaan dheessina moo loon baraarra moo nama moo lubbu namaati moo mee bakka tam baraaruu dandeessame arraan tana sadarkaa nuti itti kufne kana laalaan mallee sadarkaa nuti itti kufne sadarkaa itti Oromoon beela keessatti wal baasuu dadhabde lubbuu ilmaanii jiraachisuu dadhabde lubbuu namaa jiraachisuu dadhabne irra dhayinee jirra kutaan arraan tana xiqqoo wayyaa qabdu keessa Harargee fi Arsiidha kutaan xiqqoo dandamata qabdu arraan tana Harargee fi Arsiidha kunillee beela keessa jira kunis beelaan kutaa akka kutaa Oromiyaatti kutaan 11 beela qabdi arraan tana yeroo ammaa kana keessatti imimman qofaa miti dhiiga qofaa miti beelaanis itti jirti jechuudha yeroo kana keessa bakka humna qabdu barbaadaa jirti diinni Oromoodhaa bakka xiqqishu humna qabdu bakka isaan qabuu dandeessuuf irraa mataa dha'uudha jirti mataa dha'uun isidhaa tokko wallagga walloo iji mataa dha'uudha gaafa jara kana nyaattee dhufte gaafa booranaa gujii kana laaffisaa dhufte ammallee harma mura aanolee ka jennu kana godaanni salamaanii nurratti uumuudhaa deemti lafelee calanqoo jennu kana godaanni salamaanii malee nutti uumuudhaa deemti. Suuraa bichaa kaatanii suuraa anis walloodha. Suuraa bichaa sirrii maxxansitanii anis walloodha jechuun kan qabu yookaan gaami. Bira dhaabbaddaa waan qabdanii bira dhaabbaddaa. Kan isaan irra wayyaa bira dhaabbaddaa haa gargaaru. Akkas isiriin jenna. Akkanuma isinitti dhaamuudhaaf ani haasoo diras mara dheeressuudhaaf miti. Akkasii suuraa qofa akka maxxansine daraa waan qabdanii bira dhaabbaddaa walloo bira Oromoodha hundinuu. Akkas atis kan biyyaa bee jirus Oromoodha. Kan biyyaa dararamaa jiru kan uummanni akkas godhaa jiru sanis Oromoodha bira dhaabbaddaa waan qabdaniin isin hin jenna. Walloo cinaa dhaabbachuun irra deddeebi'eetu waan ammallee dubbachuu jira.
dubbii walloo cinaa dhaabbachuu qofaa miti ammas akka harargeetitti dhiyeenya kana akka harargeetti maaltu nurra ta'e namuu quba qabdan jeetiin amana namuu quba qabdan jeetiin yaada Soomaalee raadiyoo tana xiqqoo nutti ol facaatee turte humaa godhuu hin dandeenye garuu alhamdulillah humaa godhuu hin dandeenye garuu harargeen harka duwwaa akka taane hubadha akka harargeetitti akka harka duwwaa taane hubadha harargeen rammas oggaan waa'ee harargeedhaa kana kaasu maal yaadan ammallee 2016 yaadannu 2017 2018 namoonni Oromoo ta'an harargee taate ijoolleen harargeedhaa baay'inaan namni Soomaalee irraa buqqa'e ijoollee harargeeti. Sheer godhaa nama fitaa sheer godhaa. Sheer godhaa namni nu waasee. Akkuma keessa jiru cul jetteen eegin sheer godha. Aduu namni. Harargeedha namni yeroo san keessatti miidhaan guddoon bakka itti nurra geesse ka kaambii keessa dhume ka kaambii keessa madaa'e ka kaambii keessatti gargaarsa dhabe ka dawaa dhabe baay'ee miidhama guddaa nurra ga'e ni yaadattan jeeti yaada akka Oromoon waluma yaadachiisuuf malee isin caalaa beekeeti miti. Ammallee balaa akkasiisan yeroo balaan takka uumamte balaa sanirra dhaabbannee balaa biraa yaadachuu nu barbaachisaa jechuudha. Amma hoomba falli akkasii akka nuti hin deebineef wanti akkasii akka nuti hin deebineef dubbiin ammallee ganaa Soomaalee irraan ka'uudhaa teessituun eenyu akka nyaachuudhaa deemtu harargee nyaattee ammallee kutaa biraa akka hin dhiifne ammallee harargee nyaattee kutaa biraa akka hin dhiifne haa hubannummaa asirratti. Kanaaf lafti harargeedhaa tana keessatti inni mootummaa kana keessa jirus tooftaa adda addaa uummatuudha qaba inni mootummaa kana keessa jirus. Inni mootummaa keessa jirree qabsoo isaa keessa dhaabbatus gara dirree leenjitti siquu irratti kaan meeshaa bitatan tokko qabdan meeshaa keessa mana keessa awwaallatu irratti lafa jala dabarfattanii meeshaa keessa irra taa'uu irratti yoo ka dubbiin jabaatu taate ilkeedhaaf irraan ciniintu dhagaatiin darbattu jechuudha amma booda gadi baaftanii. Bara dabre kana keessatti waa hedduu taajjabnee jira naannoo harargee irratti dubartoota keenya kaambii seenee mootummaan kaambii keessa bulche dubartoota harargeeti. Dubartoota harargeeti waan safuu taateef safuun hedduu gadi hin baatu Oromoo waa gadi safuudha hin dubbattu jechuudha ni usti. Kanaaf safuu hedduun nurratti hojjetamee jira. Safuun hedduun waan nurratti hojjetamtee jirtuu fi naannoo harargee kana lamuu irra deebinee maal godhuu qabnaa maal ta'uudha qabnaa kana booda meencaa lafa keenyee haamtu lafa keenyee qawwee mana namaatti galchuudha mana namaa haaseentu meeshaan tun. Sadarkaa meeshaa dhukkaasuudhaa kana harargeen barachuudha qabdi. Leenjii meeshaadhaa kana leenjiidhaa qabdi qabachuudha qabdi. Yoo kana booda lafti gartee harargeedhaa tun ciramtee waan qe'eetti ol galte jecha. Amma kana booda qe'ee keessa deemanii hedduun nu keessa jira nama baay'een nu keessa jira. Amma fakkeenya yoo Soomaaleen kan yaa'ii nu kaaftu taate yoo kan jalaan tolkaatu taate Soomaalee baay'een nu keessa jira. Information achi keessa lafa beekuu miti nama keessaa beekuudha malee keessa deemtee waa balleessuudhaaf mataa dheetee harargee dha'uudhaaf nama achi keessaa qabaachuusi barbaachisa. Bakka qe'ee gartee waa qabdu qe'ee namni jajjabaan jiru information kan nama as keessa taa'e. Gana miilumaan deemee manatti nu dhufeeti qabeenya keenya saamaa jechuudha nama keenya balleessuu irratti lubbuu namaa balleessuu irratti qabeenya saamuu irratti wantoota akkasii gara nu kuffisuu irraa maal godhuu qabna kajuu. Hoggaan waan kana jiru mallee girrisaadhaaf miti girrisaas jettus shanee jettus bilxiginnaa jettus kana keessaa miti moonni ammaan tana kaasaadhaa jiru kun bakka tanaa bakka ammaan tana jiru bakka san bira dabarree jirra bakka girrisaa birallee dabarree jirra bakka shanee birallee dabarree jirra. Bakka bilxiginnaa birallee dubbiin dabartee jirti ammaan tana akka Oromootti ammaan tana kan ulaalchisaadhaa jiru. Ati kan gurra qabatee bilxiginnaa keessa taa'u jirus galatoome baga nu jiraatte achi keessa achuma keessa baga jiraatte achi keessa dhaabbattee waa jijjiiruu yoo hin dandeenye garuu achi keessa jiraachuun kee siin fayyadu nuus hin fayyadu biyyattiis hin fayyadu achi keessa jiraachuun kee achi keessa jiraattee yoo waa jijjiiruu dandeesse qofa mootummaa kana keessa dhaabbattee yoo lafa barachuu hin dandeenye yoo lafa qabachuu hin dandeenye yoo waa irraa ummachuu hin dandeenye yoo irraa sinqeeffachuu hin dandeenye yoo ijatti banachuu hin dandeenye yoo harkatti irraa waa qabachuu hin dandeenye harka duwwaa achi keessa teessee harka duwwaa maal na fayyada achi keessatti harka duwwaadhaati. Kanaaf yoo achi keessa jiraattu taate baaftee mootummaa jalaa gadi kara mootummaatti fiddee caasuma mootummaa kana keessa galchitee ijoollee ora hargeedhaa tan hidhachiisuudha. Hidhachiisi ijoollee tan humaa waliin goonu shaneedha wajjin waa takka waliin gootu ijoolleen Oromoodhaa hidhattu waa takka wanni wal goonu jirtu akka milishaatti akka maalii gadi buus hidhachiisi. Kaanis meeshaatti awwaali qe'ee keessatti awwaaluu taa'e. Kaan ammoo gara adda bilisummaa uummata Oromootti kara waraana keenyaatti deemiti leenjii fudhadhu deemi. Leenjii boleessoo leenjii kara misooma keetiif deebi. Har'a ammoo qe'ee keessa yoo ta'e illee qe'ee keessatti booyuun kana booda nurraa hin barbaachisu. Tazi'aa ta'uun kana booda nurraa hin barbaachisu jechuu barbaadeeti. Kana booda asitti waan nurraa badan asitti namni akhiramee asin manni gubate asin maal ta'e kana tazi'aa ta'uu kana xiqqeessuudhaaf maal godhu qabna. Wanni gizee mara booyaa oolluuf achi deemnee dhiigaan baasuu dadhabneeti. Wanni gizee mara tazi'aa teenyuuf achi ifi booyaa oolu bara dhufaa dabraa ifi booyuu malachi deemnee waa boochisuudha dadhabne. Gizee mara yeroo nuti teenye tazi'aa teenyee boonyurraa gizee nuti walgeenyee ifaa qabsiifnurraa wanta hundoo qabsiifnurraa diinni nu qoflaa jira. Diina qofalchisaa jira gammachiisaa jira diina.
adab sagalee dhis kanaaf maal godhuu nu barbaachisaa yeroo walloo keessatti diina firraa ittisaa jirru kana keessattuu naannoo amaaraa kana fakkeenyaa fudhannu naannoon amaaraa akka jirutti an amaaraaf hin jee jira ati maa oromoof hin jechuu dadhabda an amaariif jabeessu kana dhuguman niin gammadan amaariif jabeessu kana akka amaaraattiif jabeessuun isaanii kun niin gammada sabni xiqqaan tokko immoo yoo kajabaatu taate tokkummaa qabaatee leenji'ee meeshaa qabaata taanaan saba guddaa fedhe dhukkee irraa kaasaa tana beekaa baay'ina keenya kana ilaallaa baay'inni keenya kun baay'ina jaldeessaan harkaa ta'uu danda'a booddeedha baay'ina jaldeessaan harkaa ta'uu danda'a yeroo ammaa kana keessa waraana qabdu cinaa dhaabbadhu waraana qabdu harka qabadhu waraana qe'ee keessaa qabdu san kunuunfadhu waraana qe'ee keessaa qabdu san dawaa sii qaba mootummaa kana keessa yoo jiraatte harka lafa jalaatiin harka kee diriirfadhuuti harka tokko irra kaadhu waraana keetti harka tokko irra kaayadhu waraana keetti harka tokko kaadhu maali boolla lama keessa jiraachuun kee siif gaariidha boolla lama jiraachuun kee asii yoo kufte asiin baate asii yoo saddufaadha asiin ba'u balbala hedduu saaqachuun baay'ee gaariidha bosona keessa ijoollee teenya tana qabaachuun ijoollee teenya tana bosona keessa kunuunfachuun sabni biraa sabni jabaate kun hanqa danda'u deemuu dadhabee jira oromiyaa keessa hanqa danda'u deemuu dadhabee jira ammallee arra osoo bosona kana keessa jiraachuu baanne daangaarraa daangatti eenyu kan deemu saba xixiqqaa tokko nu keessa fiigee nu balleessuu danda'a jechuudha dantacha xiqqaa tokko foon guddaa balleessaa miti dantacha xiqqaa kana birraa ittisuu hin dandeenyu jechuudha foon keenya irraa ittisuu hin dadhabnee jirra jechuudha arra immoo hanqa rabbi nu dandamee rabbileen oromoo jiraachuun arra oromoon hidhattee bosona keessa jiraachuu kana bosona keessa wal kunuunfachuu kana bosona keessa wal leenjifachuu kana bosona keessa wal jaaruu kana waan guddoodha dalayne waan guddoo mootummaa kanarraa waan buufanne yoo dhabne wanni nuti mootummaa kanarraa buufanne yoo jiraatte adda bilisummaa uummata oromoodhaa qe'ee keessa deeffatu kana waan guddoo irraa buufanne wanni nuti mootummaa kanarraa buufanne kan isatti galata himannu woboo eeltiraa keessa dhaggeeffannu finnee qe'ee keessa galchine jirra jechuudha. Woboo eeltiraa keessa dhaggeeffannu arra qe'ee keenya keessatti ollaa keenya keessatti galfanne jirra. Waan kanaatu baay'ee na gammachiisa mootummaa kanarraa wanni nuti buufanne yoo jiraanne waan kana jechuudha wanni nuti buufanne yoo jiraanne. Juhaar Mahammad haa galatoom umrii rabbi haa dheeressu kana booda osoo aangoo keessa illee harka fudhate oromoon akka gaara guddaa tokko diidee gara aangootti karaa aangootti akka dhufuu dandeessu gara bilisummaatti akka dhufuu dandeessu hedduu nu barsiisee jira Juhaar Mahammad waa hedduu nama kana barsiisee jira bakka duraan lakki yoo bakka tana xuyine dhiroo dandeenya jiisuu dandeenya yoo xuyine injifachuu dandeenya akka injifannu nu barsiisee jira jechuudha kana booda biyya amanni tuulamaa miti osoo akka gaara meeqa wal gubbaa tuulame akka jigu shakkii qabna kana bara sana immoo haga bakka irra jirru kana hin jirru laala ammas bakka irraan tana jirru kana oromoon nama meeqa qawwee harkaas ni qabamee gaafa sana mee oboo nama meeqaatu qawwee harkaas ni qabatee qeessan keessa ni jiraachuu dandee gaafa sana oboon lafarra jira lafarra akka jiru garuu qe'ee keessatti ijoollee ilmaan isaa ka guddateetu qe'ee keessa jira hidhannoo ni miti hidhannoo sammuutiin qe'ee keessa si jiraataa ture yeroo san keessatti hidhannoo sammuutiin gaara san cabsee jira oboon hidhannoo sammuutiin qe'ee keessa ture jira hidhannoo sammuu sana irraan tana gara hidhannootti jijjiiree jira gara hidhannoo meeshaatti jijjiiree jira ummanni oromoodhaa gara hidhannootti jijjiiree jira eegganni karaa hidhannootti jijjiiree kana maal godhuu qabna ree inni biyya keessa jiru dhaqee itti makamee leenji'uudha leenjisaa fudhatee qawweesaa qabachuudha qawwee qabatuudha nu lolii miti manta lolliin jiru yoo akka waliigalaa kaatanii kadhattan taate yoo kaqee teessan hunda keessatti ka gadi jaaramtan taate akka harargee yoo ka gadi jaaramnu taate lolliin jiru baleessu gaafa loluu dhufe deebisaa kan taafi osoo inni qeete keessan geeni halaala deebisaa kan taaf daangara dheetee deebisaa kan taaf akka amma ijoollee walloo kanatti deebisaa kan taaf jechuudha lafaa ol kaatee walloo bararraan tana laalame ba'eesaa fi eessa walii dirmattee hiriira seentee dhufti walloo weerarmeenan akka walloo lafaa kee bakka san dhaqee gizuma takkatti bishaan isee obaasaa jechuudha bishaan jala yaasee qe'ee firaa deebisaadhaa jira ummanni har'a walloo firaa deebise kun ummata akkamiin maas ummata akkam firaa deebise ijoollee eeltira yaatee barattee firaa deebisu jira bar ummataa meeqanni firaa lolu jiru waraanaa waraana leenjii gurguddaa leenjii kate eeltiraa keessatti marsaa jaa'oon leenji'ee baheetu dhaqee walloo weeraree bar ijoollee leenjiin qabneetu hidhataa ganda keessaatiitu meeshaa warra qe'ee keessa gabaree meeshaa qabdutu dhaqee dura dhaabbatee bishaan jala dhaqee bishaan jala yaasuudha jira nuti harargee maa hidhachuu dadhabnare nuti harargee meeshaa nu sodaata moo meeshaa sodaanna moo meeshaatu nu hin beekne qabachuun safuudha meeshaa bitachuun safuudha tokkicha qabdu gurguri meeshaa bitatu meeshaa kee immoo lubbuu ta'e caalaa jabeessi namatti hin kanneen cundurri dura katti nu cabsan cundurri naannoo oromiyaadhaa meencaa qara qabu sirraa hiikuudha haamtu sirraa fuudhuudha billawa sirraa hiikuudhaani dubartii gassi godhee jira akka ati dubartii fuula kee dura gudeedamtu akka niitiin teenya fuula keenya dura gudeedamtu kan godhe gaafa meencaa si harka lafa kaa'e gaafa billawa sirraa hiike gaafa qawwee sirratti haraam godhe akka qe'ee keessatti obboleettiin tiyya ilmoon tiyya obboleettiin tiyya ilmoon tiyya haati mana kiyya harmeen tiyya
akka fuula kiyya dura gudeedamtu akka qabeenyi na dura saamamu akka mana hidhaa keessa na duratti cafaqan kana goose yeroo sanii jechuudha osoo gaafa san bayyanadhee meeshaa kana maaliif ni kadha waliin jechuu dandeenye namni qeeteenya keessa fuula kee duratti haadha mana keetti qeetee duratti sirraa harkatti tuman si dura fuula kee duratti cafaqan dhugumaan si sin saaman qabeenya kee malee akkanuma fiigee dhufee ol seenee share godhe dubbachuu caalaa Share godhi. dhageeffadhu qajoo share godhe akkanumatti ol fiigee namni harka Baay'ee qabee share kabalaa fi gartee saaminsaa ajjeechaan sitti hin fiigu namni firraa si shakkaadhaa si deemu hoggaa si deemu akkasi godhe beekaa akka qeeteenya godhe beekaa harargeen goota bar harargeen goota garuu goota jechuun nama meeshaa harkaa qabu nama waa harkaa qabu nama waa harkaa qabu nama uleedhaan si deemu harkaa deemme yoo hidhannoo hin qabaatin gootummaa hin qabnu baay'inallee hin qabnu jechuudha erga immoo ati meeshaa hidhatte booda qabeenyi kee abdatee rafa meeshaa kee kan abdatee qabeenyi kee rafa qabeenya kee kan abdatee maatiin tee rafti sitti rafti jechuudha meeshaa kee kana rafti meeshaa qabeenyi kee biitti tee ollaan kee abdii tana rafaa jechuudha abdii tana rafti jechuudha harargee yoo meeshaa hundi kan hidhatu taate ollaa kiyya meeshaa meeqa jira dhabeeta ni rafta baleeso harka bitaa kana meeshaa meeqa jira harka mirgaa kana fuula kiyya kana duraan nama meeqa meeshaa harka qabaa gaafa beeyte ol seentee raftare ol seentee raftaa jechuudha har'a immoo harargee keessa akaafaa malee wanni jiraan jirtu dongoraa malee dongoraa zanyaarraa buqqaaftee qawweetti hin dhayitaa dongoraa zanyaarraa achi darbitee ol kaaftee soomaalee yoo meeshaan si dhufte meeshaa tireyta nama girnoof si deemu nama meeshaa gurguddaa halaala si dhoytu si deemu zanyaarraa baafadheetti ol qabeetti dhaqa jechuun hin jiru qawwee luqqaafatteetti dhaquudha qabda hoggaanni kilaachiin sun dhufe kilaachi luqqaafatteetti dhaquudha qabda kanaaf lafti teenya saamamtee kadhumte kana carraan akka gartee amaarriif jabeesse kanatti jabeessine carraa leenjiidhaa irra qe'ee keessa nu galte kana deemnetti leenjine daangaa oromiyaadhaa bakka ilmaan keenyatti guddatu bakka ilmaatti guddifannu san yeroon itti daangaa keenyatti barbaaddannu ta'amma bilisummaa keenya dhuunfatu qofa osoo hin ta'in bilisummaa oromiyaadhaa bilisummaa oromiyaa labsatu qofa osoo hin ta'in jechuudha yeroo itti daangaa oromiyaadhaa bakka isin jirtu kaartaarra barbaannetti dhayinutu sa'a kana tahaa jechuudha yeroo kana keessa dhufaa jechuudha akka harargeetti kan namtu bataadha jiru maas if jabeessi kayi tokkicha qabdu gurguradhu yeroo maallaqa rakkabdu luqqaa meeshaa bitadhu kaadhu qe'ee keessa namni kun nagaafatee booda deebi'e galimee qottu si ergeetiin jira seeni kanaaf dhaabbachuun waa hedduu walirraa barachaadhaa deemna ergadhu falmata ergadhu simin erga falmata ergadhu ergadhu simin erga falmata ergadha haseenu barbaadanis follow godhi qottu mee falmata asitti naa kan dhadhaan jiru yoo follow godhu baatte bahiiti follow godhiti deebi oromoo baay'ina qofa lakkaawaa ooluun faayidaa nu qabdu nuti mootummaan kun osoo mootummaa gartee biyyatti teenya tanaaf mee eega mootummaan kun dhufe mee wanummaa irraa mootummaa kanatti deeggaru mee maaltu jira mee namni mootummaa kana deeggaru akka oromootti waan irraa buufanne hin qabnu akka oromootti wanni irraa buufanne hin jirtu yoo boo'uu taate malee galgalaa ganama qabeenya keenya eeltiraa galaadhaa jira buleessu qabeenya oromiyaadha har'a wallagga bar buna bu'achuu dadhabdee buna qabdu dheeyxee irraa firii guuruu dadhabdee wallagga bar amataa furii wallagga buna qabdu dheeyxee fudhachuu irraa qorachuu dadhabdee wallagga lafa qotachuu miti lafa qotachuu miti kan gootaraa jiru duraa gubachaadhaa ture share godha kan gootaraa keessa qabu qabeenyi immoo kana ta'a jechuudha gaafa diinni si seene qabeenya atarraa tana qusattu ilmaan atarraa jala laaltu kuni gaafa san waasii godhuu dadhaba falmata ajee qabadhu falmata falmata si ergati jira qabachuu dandeessi anaa dhufu falmata Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wakana kando anaa dhufu Bagana gandidan. ulfaadha waa'ee walloo tanarratti bachaa jirraati Ayya jallati ya waan gaarii waan bareedaa jirtanii jabaadhaa maashaallah dha rabbi isin irraa jaallatu waan bareeda jirtanii. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhagaate asee Yaanni xiyyallee yaada sirriitti jirtanii isinumaan jajjabee isin dhufee maashaallah dha rabbi isin irraa jaallatu ammoo garuu maali beeytuu yaa jedhe keenya horii gowwaadha haaqilaatu nyaataa kajassa gartee akkas ta'aa jiru nuti Oromoon
nu Oromoon jechuudha akkas ta'aa jirra. Horii gowwaa haaqilaatu nyaataa isa jaansan akkas ta'aa jira. Numaa Itti fufi. Dhugaan keeti walmata. diinonni keenya eessarrattuu diinonni keenya eessarrattuu jechuudha. Waliigaltee keenya dhabanii waliigaltee dhabuu keenya arganiiti kan diinni nu injifachuudhaaf yaada qaban. Injifachuudhaaf yaada qaban maaliif laaltanii garaa jirtan ammoo garuu maali sabni biraa sabni Oromoon addaa kan meeshaa mana keessaa shugguxii takkittii kan hin qabne hin jiru. Sabni keenya Oromoon jechuudha kilaash dhiisii shugguxii takkittii bitatee mana haa ta'u jenne kun dubbii dhugarraa fagoodhaati. Maaliif nu Oromoon keessaafuu amma akka teetaa jiru akkasii nama jechaa jirtanitti keessaafuu tokkicha qabdan gurguradhaa meeshaa bitadhaa ta'e yes kana siin deeggara bakka kanatti maaliif osoo sangaa kilaashiin sangaa caaluudha. Kilaashiin sangaa caalu ubrii keessa eega. Sangaan boru ganama gabbee tortora saayiba kiyya. Boru ganama gabbee du'a. Kilaashiin ubrii keessa eega. Kilaashii tokko bettee mana kaa'uun nurratti dirqama. Hamma qabnu gurguree xiqqaattus guddattus gurgurannee kilaashii bitannee mana kaa'uun keenya diina keenya ittisuu jedhama. Kanaaf waan ta'eef kanaafuu isiniin jajjabeessaa akkasuma hawaasni keenyaas hordoftoonni keenyaas akkasuma walii daddabarsaadhaa dhaamsa saayiba keenyaa kana akka walii daddabarsanii sheer gootaniif kanumaan isin galateeffadhaa kanaafuu saayiba. Mee fakkeenya tokkoon si kaasa aanaa jaarsoo keessatti horii gabbisuudhaan namni beekamu loon qabaachuudhaan aanaa jaarsoo. Aanaa jaarsoo keessatti irraan tana diinni yeroo mata kol deemeeti sangaanni gabbisa kana Soomaleen kisima tokko laditee itti mansaammattee gaddachaati. Mootummaan isa guddaa dhaqee sankuma gabbata kana fuudhee qalee waraana isa nyaachisaa jira. Gaafa immoo harargee ol seenillee tokkichaatti qabdisan seerqaa fuudhee qalatee nyaata. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne irraan tana sirni mootummaadhaa kun yeroo wallagga dhaqee harreellee saamu jira waan biraati miti. Harreellee dura hirseedhaa of harreen boojeejee harree hirrisee of jira. Gootaraa keessaa midhaan naqatee dhuguma. Badhuguman jaa waan sobarran kaa'u mootummaa kanatti daran kaa'an. Harree hirrisee of jira. Gootaraa keessaa midhaan naqateeti harree raffee ofudha jira. Xaafii fe'atee shawaa keessa. Xaafii fe'atee salaalee keessaa xaafii fe'atee jira. Gootaraa keessaa gad naqee xaafii fe'atee jira. Hayyee gaafa mana keessaa sibiila akkuma Tigree keessaa ablee buuraa turan san distii guuranii deemaa jiran irraan tana. Lolli kun lola maaliif nu fakkaata laata? Lola wal injifachuuti miti haa saamisaati haa wal gartee walirraa taa jiruuti. Kan miskiina isaaniitti fidanii jifa keessaa miskiina guuranii nama kophee xaragu karaarraa guurtee fidee qawweetti hidhee deemi taajiri jechuun jira mootummaan kun. Lafti qabbanaa jechuun lafti gartee qabeenya qabdu Oromiyaadha. Deem Oromiyaadha ke Oromiyaa keessaatiif irraa kiiloo shaneedhaati waan agarte saammadhu galfadhu yeroon itti fayyadamtu mindaan keessa jira mindaa kee Oromoo keessa barbaadadhu jeeni jira. Maal dhugaa si garsa gaafu gaafa re'ee sarkaa qalataa jiru gaafa horii sarkaa qalachaadhaa jiru gaafa gaala du'e hirrisee naannoo Karrayyuu keessa namni Facebook on hordofne jirtan naannoo Karrayyuu keessa hoolaa fi re'ee gaala yaafataadhaa jiran kun maal jechuudha waraanni gartee mootummaadhaa tokko qabeenyi san tiisa qabeenya biyyattii san waan tiisuuf qabeenya biyyattii tiisa malee qabeenya biyyattii saamu guyyaa tokko cunturri naannoo Oromiyaadhaa kun Oromiyaan garuu wanni qabdu mootummaa filattee hin qabdu. Gabbee gaala kudhan irraa saamame yoo ta'an gaala 100 irraa saamame naa deebisaa jenneen naannoo Amaaraatiin. Gaala saamte naa deebisin jenneen. Lafa Oromiyaa irraa achi buqqa'eeti daangaa kee eeggadhu jenneen daangaa kee keessaa bahin jenneen guyyaa tokko gabbee laala Oromoo. Gara Soomaaleetti yoo fudhanne daangaan keenya eessa akka jiru yaadadha ammallee lafti harargeen qabdu akka jirtu karaa Adaamaadhaa ol dhuftee jirti booda Adaamallee sarkaa fudhatan. Har'a Ciroo keessatti gabbee ilma Oromoodhaa tokko mirga guutuu qabaatee keessa waa dubbatu hin danda'u. Magaalaa Ciroo Abasabata Barii jaamamtii bara. Diredhaan bar nama biraatti jaamamaa jirti. Diredhaan bar taarargeetii miti. Soomaalee kanaan. Diredhaan taarargeetii miti. Har'a abbaa fedhe falmuu danda'a dirree dawaadha. Abbaa fedheetu falmuu danda'a dirree dawaadha. Anillee ni kana jiraatuma kana godina argee bitaa karaa cirootanii anis baay'isee social media kanatti waa'ee lixaa argeessanii fi dubbadha. Maaliif dhugaadha akka inni jajjee keessaa ciroo karaa ciroo kun jechuun waan baay'ee tokko nama ajaa'ibuudha. Maaliif keessaa ciroo fi lixaa argeedha. Doddee karaa hancaarsaniis akkuma laalamaa argamaa jiru kanatti yoo social media fayyadamaa yaadate
sangaa haadha hiyyeessaa sangaa haati hiyyeessaa tokkicha manatti qallabaa jirtu akka ijjasiinitti akka ijjasii bakka buufattee ifii ol dabarsitee mana keessatti qallabachaa jirtudha. Kan saamamee kan nyaatamaa jirudha. Warra akkasiiti. Sooreeyyiin warra sooreeyyiidhaati miti qabeenya amma nyaatamaa jiru qabeenya sooreeyyiidhaati miti qabeenya haadha hiyyeessaati. Qabeenya haadha hiyyeessaati kan nyaatamaa jiru. Ilmaan haadha hiyyeessaati kan karratti dhumaa jiru. Intala haadha hiyyeessaati kan gudeetamaa jirti. Qabeenya hiyyeessaati kan mootummaan saamaa jiru. Maaliif ergaa maal jedhanii inni ibidda dhabe daaratti fuula deebi'a akkuma jensaniiti maaliif beektaa erga taate jedheetuma saamicha baay'ee nurratti gaggeeffachuudhaan yaada qaban garuu maaliif nuti Oromoonni wanti akkanatti diinonni keenya eessarraa dhufanii nu saamuu barbaadanii nu nyaachuu barbaadaniif maaliif gara bal'ina keenya norgadiiti Oromoo kana nuti gara bal'anna kana gara bal'ina keenya norgadiiti waan keenya norgadiiti kan isaan nu saamuu barbaadanii beektaa. Kanumaafuu kanaan booddeetti namuutu garaa keenya hidhannee guduunfannee diinaaf garaa kan nuu baannee osoo kaanee hidhannee akka diinaatti nun injifatu turte. Diinni nun dhaalu ture, diinni nun tuffatu ture. Maaliif waliigaltee dhabuu keenya arganiiti. Akka nuti waliigaltee hin qabne arganiiti. Kan diinni nu saamuu barbaadan, kan diinni nu dhaaluu barbaadan. Akka nuti Oromoon kun hoddommina taane hoddommina keessatti waliigaltee dhabuu keenya arganiiti. Isaan immoo kana keessa isaan waliigaltee hin qabanii. Kana keessa saammannaa jechuu yaada qabanii beektaa? Kana keessa saammanneeti bu'aa arganne jechuu yaada qaban. Maaliif kan nuti akka diinni sun nun injifanne akka diinni sun naama baay'ee qabna. Naamni keenya baay'eedha. Nu Oromoon naama baay'ee qabna. Yaa Oromoo naaba jalatti mataa nun qabinaa. Naaba nun tuffachiisinaa. Naaba keenya naamni keenya akka nun tuffannee akka nun dhaalle. Kanaafuu waliigaltee akka horannu. Oromoo tokkummaan kaane Arsii fi Harargee fi Wallagga Shawaa Jimma jennee wal qooduu dhiisnee kaanee haa tokkummannu. Diinni keenya akka nun injifanne jechuun barbaada jaallakiyya. Yoon dubbisee dhedheeressallee sommanaa doltee dhiifa manaa godhi. Maara koon qabu hedduu galatoomis hin jedhan. Hedduu galatoomis fadhu. Nyaata bareedaa qaba. Kanaafuu galanni keessaniiti gara bilisummaatiin naaf heeruu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Ulfaadhu. Inshaallah ta'ala wajjin jirra. Waliin jirra. Ulfaadhu galatoomis. Seenaan erga daa'imbaatti namni biraatis lakkoofsa tokko erga namni asirra yaada qabda yoo jiraatan. Seenuu barbaadan. Namni seenuu barbaadan yaada keessan kalladhaadha. Manni kun keessatti Walloorra dhaabbanneeti. ergaddaadhaa waan feetan dubbadda. Walloorra dhaabbanneeti. Sheer godhaa Waa'ee Oromiyaa warra dhaabbataa jira. dhimmi Mahammad biraan nuuf gaasine jedhan. Walloorra dhaabbanneeti waa'ee Oromiyaa dubbataa jirra. Walloo gargaaramuun Oromiyaan gargaaramuu dachaa jira. Hankuma qalataniittu beelaa jette Oromoon. Hankuma qalataniittu beela. Har'a dhahine walloo cinaa dhaabbatuun haguma Oromoon if laaltee mastawaata keessatti daawwattee akka jirtu if agartutti walloo irratti raachisuun barbaachisaadha. Diinni ammaan tana gartee jaaramee humnaa'ee deemaa jiru kun osoo nuti waa takka jijjiirrachuu hin dandeenyin, osoo nuti waa takka qabachuu hin dandeenyin, osoo nuti hirribaan dammaqin yoo haqee keessa dhufee galu taate harkumatti ol qabuudha malee wanni biraan jirtu. Harkumatti ol qabu malee wanni biraan jirtu. Kanaaf irra walloo dura dhahine wanni walloo dura dhaabbachuu nu barbaachisuuf qe'ee teenya baraaruudhaaf. Qe'ee walloo baraaruu miti. Qe'ee Oromoo walloo baraaruu miti. Achi dhahine dura dhaabbatuun qe'ee teenya san nagaan isii bulchuudha. Hankuma waa bilcheeffannuttu. Hankuma waa gartee qopheeffannuttu achi dhahine dura dhaabbatudha. Fakkeenya namoonni mootummaa kana keessa dhaabbattee ammallee harka dhoyitoo jiran. Mee abbaa gadaa jechuun maal jechuudha Oromoodhaaf? Lafa Oromoo saniif, Oromiyaa saniif abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Lafa Oromoo saniif abbaa gadaa jechuun Oromiyaadhaaf maali? Abbaa qabeenya Oromooti bara. Abbaa gadaa jechuun abbaa seeraati bara. Abbaa biyyattii saniif mataa jechuudha, ija jechuudha bara. Gaafa gadi baasanii abbaa gadaa nama 20 akkasii bira rashanan eedanya keessa nu rashanan. Akka Oromootitti jedhu dhorkanii mataa sirraa muranii namni mataa hin qabne ni jira. Oromoo ni jira. Namni mataa hin qabaanne, namni hayyuu hin qabaanne ni jira. Namni hayyuu keessa ajjeesan. Akkana isin jenna wallahi kan keessa jirtan sheer godhamee nama haa ta'u hundi isaatu Oromoo walloo yaani footoo bichaa post godhanii anis Oromoodha jechuu miti. Bira dhaabbataa isin jenna. Waan qabdaniin bira dhaabbataadha. Gaafa abbaa gadaa isin keessaa wareegan
Gaafa abbaa gadaa nu keessa gabburanii akka hoolaatitti gartee bakka takka toolaa ayyaana nurraa godhani. Abbaa gadaa kabiraa kamtu nu kulaas ni deema. Kana ajjeefannee kana awwaallannee kana boonyee kabiraa kan fiddame kaganaa dhufu akkamitti Oromoodhaaf Bakka bu'uun ta'u. beekumsa kan nu danda'a. Akkamitti Oromoo bakka bu'ee beekumsa kan nu danda'a. Lubbuu isaa ibsataa ta'uu. Oromoon abbaa gadaatiin dubbatin Oromoodhaa isin. Namni abbaa gadaa keenya akkamitti abbaa gadaa kan wal dhukkuufama jee hin dubbatin. Kana booda mee saba jaaramee dhufu kana bira dhooquu dandeenyettanii dubbatanii hin jirru Oromoo. Dhugaaf itti immoo dhugaaf itti hinna. Abaluu kana godhe Soomaaliyaa dubee kana godhe Amaaraa dubee kana godhe no dura ifi jiraadhu akka ifi goote ifi beeku dura. Annin jira ifi hin gaafa annin jira ifi hin jenne ni jirra abbolee so namni waa si godhu jiru namni si tokko hin jiru man jira namni si gubatu namni wal jee jaqa isaa jiru. Kanaaf qawween hidhachuun barbaachisaadha. Keessan keessatti qabeenya dachaafadhaadha. Qabeenya fi eegan waan mana keessan eegan. Waan mana keessan eeggattan qopheeffadhaadha. Wanni jennu kanaaf waan lubbuu keessan eegan qopheeffadhaadha. Akka fakkeenyaa fudhannu. Mootummaa naannoo Oromiyaa qabna. Mootummaan kun Oromoo fakkaata nama juuf hin malle. Irruma deddeebi'an mas. Kana wanni juuf waan biraatiif himi. Poolisii naannoo Oromiyaadhaa isa keessatti namni 27 wareegame. Kutaa kam keessatti? Mee kutaa kam keessatti? Mee abaa adda bilisummaa uummata Oromoo birraa waa dhiibnu. Hayyee poolisii Oromiyaa haa jennu. Poolisiin Oromiyaa qabeenya Oromootiin nama barate ganaa guddee sadarkaa ta'e nama barate nama biraa guddee fiddaa bakka isaan qabira. Kana jalaa hoolaa ayyaana gooteeti poolisii biraa fidatta. Ni danda'ama. Hayyee gaafa poolisii Oromiyaadhaa nama 20 wayi qe'ee Oromoo keessa gaafa wareegame. Mee Oromoon ni jira jaame achi keessa taa'eeti mootummaa kana keessa taa'e ni jira fi jimee Oromoon. Annin jira an Oromoo fi bakka bu'ee jimee anan kottu. Askas naan ji kottuti. Gaafa poolisii Oromiyaa tirraa qe'ee keessa gaafa poolisii Oromiyaa nama 20 wayi gisee kaan isbitaala neeyitee kaan guyyaa sadii bosona keessa guurtee nama tortori bineensa irraa eegadha. Ka bineensi nyaatee kaan gidduu guurtee awwallatte. An akka Oromootiin ni jira naan ji kottu. Mootummaa kana keessa taa'eeti waa jijjiiruu danda'a naan ji. Mootummaa kana keessa teessee waa jijjiiruu hin dandeenye. Mala dhawachuun teenyuti. Har'a osoo jirru ija qabannee, har'a osoo jirru gurra qabannee, Oromiyaa ifa harkaa dhabnee ilmaan keenya isa guddifanna. Ifi haa dabarru ifi. Hayyoonni keenya hedduun keenya gootonni keenya ifi du'aniiti biyya tana jiraachisaa turan. Ifi dhabamanii, ifi du'anii, ifi dhiin isaanii lafa yaa'ii lafeen isaanii caccabtee biyya tana jiraachisaa turan. Har'a dhalli har'aan tana jiru kunoo maal godhuu qaba? Irra guddaan beekatee jira. Irra guddaan seenee bosona jira. Namoonni bosona jiran kun bari jiraachuu dadhabaniiti mootummaa kana keessa yoo ta'e hedduu tajaajilu warra danda'u warri bosona jiru kuni. Hedduu warra mootummaa kana keessatti mootummaa kana ceesisuu danda'an bosona seenee bosona keessa jira. Warra mootummaa kun itti haajamuutu bosona keessa jira bara. Har'a Oromiyaan itti haajamu jirtu Oromiyaa itti haajamu jira jechuudha inni mootummaa irraa dhimma qabu. Aangoo mootummaa irraa dhimma qabu Oromiyaa irraa dhimma qaba jechuudha bosona seenee kun. Akkasitti badda. Kanaaf namni qe'ee keessa jirtu yeroo har'a carraa harkanne kanatti carraa qabna ni qabna malee carraa ajaa'ibaa qabna carraa kun dabre tanan gana carraa kana deebinee harkannu mootummaa kanarraa wanni nuti qabnu tokko carraa qabeessa ta'uu keenya ammas mootummaa kanarraa wanni nuti qabnu tokko woboo finnee qe'ee keessa irraa tan ollaa keenya nu jirtu kana mana keenya dura mana keenya keessa woboo nu jirtu kanatti fayyadamnee harka keenya irraa gaddeeffannee gargaaruu malee qubatti laachuu irraa dhiifnee yeroo itti meeshaa qe'ee keenya itti keessatti galfannu yeroo itti ilma keenya itti barsiifannu yeroo intala keenya itti leenjifannutu ammaan tana jechuudha. Oromiyaa qabeenya keenya irratti lafa teenya irratti lafee teenya irratti har'a Koloneel Gammachuu ayyaanaadhaan maal jeetidhaa seeni wanni nu dubbate maali lafa qacartii cicciramte kana waan jeefi bar waan biraatiif himi Koloneel Gammachuu ayyaana mana jeemne bar hinanne mana namaan saamne qawwee namatti dhukkabne meeshaa seeraa alaa hidhanne Koloneel Gammachuu ayyaana wanni hidhaa jiru lafti Oromoodhaa ta'u Oromooti abbaa keenya irra dhaalle teenyaa waan jee qofaaf maneedhaa seeni. Koloneel Gammachuu ayyaana waan biraatiif Oromoo akka Oromootitti if jabeessi waan jee qofaaf maneedhaa seeni waan biraatiif miti. Wanta nu dhaame san hojii jijjiiruun har'a haa wareegamu yoo wareegame waan nu dhiiseet ni jira Koloneel Gammachuu ayyaana osoo har'a ta'a rabbitti dhuftelleedha ni jira jechuudha dhaamsa guddaa dhaame. Johaar Mahammad osoo qalee maneedhaa keessa wareegame har'a taa'ee baga isin harka Johaar Mahammad Oromoo baga Johaar Mahammad jiraatee waan itti laffa'aa ture san waan dubbataa ture san isin harka Oromoo. Har'a silaa wanti Johaar Mahammad isin keessa gad dubbate qofti ni gahaa ture har'a Oromoo hidhachiisuudhaaf waan Johaar Mahammad kana dhaabe san harka qabdanii kottu bootaa kan irratti deebi'achuu ni danda'uudha qabna ture.
Juhar Muhammad hamilee isaa sana mooraalee isaa sana eeguu qabna turre kan eeguu dadhabne kanaaf har'aan tana walloorraan ibiddinu qabataa jira wallaggarraan ibiddinu qabataa jira gujirraan ibiddinu qabataa jira booranarraa ibiddinu qabataa jira jechuudha harargeerraa ammallee ibiddinu qabataa jira jechuudha ammas ni turan sa'in ammallee waan ammaan tana juhana qabadhaan haa ta'an ammallee yoo Soomaaleen harargeen weerarame maal jedhan jaasumarra waliin jira rabbi humna naa dheeressu ammas Soomaaleetuun tolfa'uudha ta'a ummanni naannoo Amaaraa kun if jabeessaa jira if hidhachiisaa jira if leenjisaa jira sadarkaa olaanaatti if leenjisaadhaa jira amma gadi deemeetu ummata Affaarii wajji harka waliin naqata gaafa ummata Affaarii wajji waliin naqate Affaareen koo weeraruu hubadha ammas gadi dabree gaafa Soomaalee wajji harka waliin naqate eenyu koo weeraruudhaa deemu hubadha ammas mee maal qophoonee jirra yeroo wanti kun tasi kataa taati mootummaan kun erga badeefu balleesseeti ififillee bada biyya tana balleessee ififillee baduudhaa deema gaafa sana immoo saba xiqqaa tokko saba humna qabu horaati tokkootu dhufee kiiloo afurii tana akka qoratana jechuudha. Kiiloo afurii tana dhufee saba xiqqaa tokko qoratana. Finxaaleeyyiituun gaafa dhuftee masaraa seente garuu Oromiyaa akka jiru keessumaa harka sassaabbatu malee faala biraa hin qabnu. Hanqa'inan dubbatara jiru malee. Gaafa isin dhufte kaarraa ukkana maalayyaa booda jedhamichi. Kaammaa ukkana maalayyaa boodaa jedhe. Kaammaa ukkana jechaa jirtu Shawaa yenyaanoo Wallaggaa yenyaanoo Oromoon barguujiif Boorana qabtes jechaa jirti. Kanaaf Oromoo hidhattuu kasi barbaachisu. Har'aan tana carraa tokko qabna turre mee Oromoo inni si yaadachiisaa dhaggeeffadha sirrumatti na hordofaaf buleessu har'a warra birmachuun osoo harargeen akka jirtutti hidhattee jiraatte hoggaa afuran kana keessa leenjiyaa jiraatte hidhattaa jiraatte har'a marroo lammaffaan harargee keessa osoo jiraatte marroo lammaffaan osoo waan arsii jiraatu taate bilisoomne sila marroo lammaffaan osoo har'a walloo keessa jiraate marroo lammaffaan osoo karrajuu keessa jiraate har'a walloo isa dhaabbannee dirmannaa beekanii laal nama ollaa keessa jiru san nama mana keessa jiru san gattee gadoobaanee qeemmatee kana keessaa xuminee garsiifna achumaan deema baleessu amaarree walla dirmachuun nu barbaachisu naa dhugaan isin hima walla dirmachuun nu barbaachisu yooma nubba jiraatan jechuun waa hunda callifna malee har'a osoo if jabeessinee jiraanne walloo baa dirmannoo baay'ee na bar walloo miilaan hin barbaannu jiran gaduma baatee kayina keessaa gali jettaan kayina keessaa deemi kay Oromiyaa keessa Oromoo qofaa jiraachuu qabaatee kayina keessaa deemi jettaan gadi baatee dubbataa qeemmatee keessa gabbaatee dubbataa bara dirma achumatti harka siraa sassaabbata harka isaa kan gadi rifata achumatti dhaabbata harka si kennataa jechuudha kara marii si jijjiirama kara si wajji mari'achuutu dhufaa jechuudha gaafati gadi baatee ati kana keessa jiru kan if keessa qallabaa jiru kan if keessa guddisaa jiru kan if keessa kabajee jiraachisaa jiru kana hin agartuu jettaan gabbaatee garsiiftan waan inni si keessaa qabu qabeenya isaa kan si keessa jiru obboleessaa obboleettii si keessa jirtu garsiiftaa jechuudha gadi baatee maaliin garsiiftaa gadi baatee si keessa dhufee Adaamaa gadi jaaratee jira kai Amaarii dhufee bara Adaamaa keessatti walgahii banatee taa'u jira bara. Dirree Dawaa keessa walgahii banatee taa'u jira. Harar keessa walgahii banatee taa'u jira. Ciroorra walgahii banatee taa'u jira bara si keessa gadhidhatu jira bara si balleessuuf deema. Kanaaf namni mootummaa kana jala teessee na jijjiira jettee eeyyitu mataa jijjiiradhu. Mataa kana jijjiiradhu. Mootummaan kun na jijjiira. Mootummaan kun hamma danda'uuf tursiisa kanaas. Hamma danda'u aangoo waan hamileen isaa guutamteef jirtu. Waan bara dheeraa jala qabsaawaa ture gahee jira bakka sana. Hamma danda'u si cabsee hamma danda'u caccabee hamma rabbi isa bulche ni bula. Hamma rabbi isa hayyame ni bula. Gaafa immoo jiraa ka'e anaa si gabroomsa si maa palmatiin si jabbaleessu. Abiyyi gaafa sana gurguree deeme safuu dhabbaleessu akkana jechuun safuu. Abiyyi na gurguree deeme abiyyuu tasin karaa dhabbalee deeme abiyyuu tasin awwa namicha maqaan balleessina namicha kana hedduullee daliirraa dhiqatan namichi waan akka isin goone namichi neeti. Hin dhati siin jee arraa obbo hin dhati jee namichi kun meeshaa waan biraa fakkaatu alarraa fidee obbo geessaa jira bara. Isin cafaqee kara bosonaa isin oofaa jira namichi kun nama galataati dhugumatti. Abiyyaa man nama galataati balleessu maqaan balleessina. Qe'ee teenya keessa dhaqeeti dhiira gartee hirribaa koo iddaam solaa uffattee rabtu. Qe'ee keessa cafaqee akka inni bosona seenu dirqiidhaan akka inni bosona seenu godhaadhaa jira. Sanboota immoo geessee meeshaa bosonatti isaa geessaadhaa jira. Kana ol akkam naa goolu barbaadda. Gaafa inni mana keessa cafaqa duruma gachiiftees maasin na deebisi cinaacha gaafa kana gaggachiisu namichi kun akkam isin haa godhu. Kaayiti deemiidhadhu meeshaa balleessu. Meeshaa biti meeshaa laattee naman kan nammaasi. Namichi kun dirqiidhaan mana kan baraabare. Ifumaaf mallee abaluun meeshaa qaba jennee meeshaa gurgursaa jirra maal. Qe'ummatee nya keessa meeshaa ol gurguru. Dhayi kakkaisan diinaa. Dhayi firraa kakkaisan. Diina biraan barbaadin. Diina abaluun meeshaa qaba jeessi tokko musan obboleessa kiyya maal taate jii gosa isaatti mad ollaa isaatti mad adeeratti mad nurra dhoorkaa ilma keessan jaa qe'ee keessaa si wanjalu. Nama meeshaa qabu qe'ee keessaa si barbaadu gosa qabna. Gosatti madda. Harka gosa deebi yoo demmo ajjeesa haa. Jaalaan ajjeesa Mana kola ajjeesa hin jennu nuti kan ajjeefamee baay'ee nuti waan nuti ta'ee jira. Eega seera Ajjeesa hin jennu. Eega seera Ani marraa eegurra bareeda.
nama keetii keessatti obboleessa kee firaa Seenaa boqqottuu galmeessuun barbaannu. obboleessa keenya baannaa beekata nama biraati miti obboleessa keenya baanna laa nama biraan baannu obboleessa keenya gartee qabeenya kee kana yoo kaddina saamtu taate obboleessaa miti obboleessa himadha gosattis adeerattis himadha gadi baadha ollattis himadha nurraa dhiisaadha obboleessa keessa nurraa dhorkaadha ilma keessa nurraa dhorkaa jedhan nama gartee meeshaa kee keessa saamsisu dhorkaa firraa yoo dide immoo wanni godhan hin jirtu bara obboleessa keenya wanni godhan hin jirtu tima yoo danda'an gosaan qaba hidhaatumaadha obboleessa namni haa baratu kan mana isin jaatu ulfaadha galatoomaadha. Iddoo dheeressu haasoo dheeressuun haasoo guddisuun kuma tanaan kubbisuutti Oromoo akka siyaasa isinitti illee dheeressu. Haasoo sheekseen godhaadhaati wal biraan gahaadha. Oromoo wal locinaa dhaabbataa isinin jenna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ulfaadha galatooma.